درسي دقدمي سديتفا برنوت سيرة. بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برنوت سيرة متدرين كينيا الراء دولة بوك كنجلوتا ما ركام أتارت وكين دولة مؤتات تجيف فمئرتي أمة روماتيف أجيتي بدات تري كان جيتشون أمني مسلمة kuma sadi ta'anii loltuu ummata Roomaa nama kuma dhibba lama jala nageenyaan galuun baay'ee isaanitti dhageettii hamaa ta'ee ture. Ummatoota Arabaa kan naannoo sana jiran biyya Shaam keessa jiraatan kan Roomaan jalaa bahuu yaadaniifis of danda'uu kan barbaadaniif kanatu ture. Kanarraa ka'uun ummanni Roomaa ummata muslimaa kana mana isaanii Madiinatti dhufanii jara daguuganii dhageettii isaanii jalaa bade kana deebifachuu barbaadan. Egaan Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam walitti qabamuu fi qophaahuu warra kanaa gaafa dhagahan muslimoota bakka jiran hunda waaman. Ifatti duula kana beeksisan. Kallattii lolli kun irratti geggeeffamus himan akka namoonni sirriitti qophaahanuuf. Barri sun yeroo ho'i baay'ee hammaatu bakki dhaqanis baay'ee fagoodha. Namni rakkina caamsaa keessa jira ture. Yeroon sun yeroo reefuu midhaan asheetee yookiin midhaan firii godhatee bilchaatee jirudha wanti asheenni jiru. Akkasumas yeroo gaaddisa jala taa'amuuf barbaadamu ture. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam warra sooreyyii akka isaan namoota waraanatti deeman kana jihaada deeman kana kakaasan waamicha godhan. Jalqaba Abu Bakri qabeenya isaa waan qabu fidee dhufe jedhama hunda qabeenya isaa kunis dirhama 4,000 ture. Ergamaan Rabbii alayhi salaatu wassalaam maatii keetii maal hambifteerta jedhanii gaafannaan Rabbii fi ergamaa Rabbiin hambisee fi jedhee deebise. Umaris radiyallahu anhu qabeenya isaa walakkaa fidee kennate. Uthmaan ibn Affaan qabeenya baay'ee fidee kennate. Akka jedhamutti diinaara 10,000 akkasumas gaala 300 akkasiin fe'amtee jirtutti akkasumas farda 50 akka jedhamutti gaala 900 fi farda 100 kan jedhamu jira. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam gaafa kana Usmaaniin akkana jedhan. Kana booda Usmaan maaliyyuu yoo hojjete isan dararuu jedhanii dubbatan. Akkasuma Abdurrahmaan ibn Awfi uqiyaa 200 fide warqii uqiyaa 200 jechuudha boondii. Abbaas akkasuma qabeenya baay'ee fide. Xalahaan, Sa'iid ibn Ubaadaa, Muhammad ibn Maslamaa namni biraanis qabeenya qaban fidanii kennatan. Aasim ibn Adiyyin fe'iisa 90 tamrii fide. Namoonni sadaqaa isaanii fidanii kennatan. Hundumtuu waanuma danda'u fidee kenne. Gariin muddii tokko harka tokko qofas kan fidee kenne jira. Dubartoonnis waan qaban faaya isaanii ofirraa baasanii saddaqatan. Sana booda miskiinonni sahaabaa keessaa warri miskiina ta'an ergamaa Rabbii bira dhufanii waan ittiin jihaada dhaqnu nuu kennii jedhanii gaafatan. Ergamaan Rabbiis ani waanan ittiin isin fe'ee isin geggeessu hin argadhu jennaaniin boohaa yaaddaa imimmaan isaanii dhangalaasaa deebi'anii jedhu Rabbiin Quraanaan dubbate. Uthmaanii fi Abbaas namoonni biraanis walitti qabamanii loltoota kana geggeessan. Munaafiqoonni warra qabeenya baay'ee kennate of jajuuf jedhanii arrabsanii namoota qabeenya baay'ee xiqqoo kennate ammoo maalitti godha Rabbiin qabeenya kee xiqqoo kanatti jedhanii arrabsaa turan. Achi deebi'anii Nabi Muhammadin alayhi salaatu wassalaam akkamitti gaafa of ilaaluudha ergamaa Nabi Muhammad kan inni ummata Roomaatiin allola jedhee qophaa'ee ka'e kun jedhanii kanaanis arrabsuu jalqaban. Amalli munaafiqaa arraba dheerachuudha. Silas gaafa gaafataman maal jedhanii nuti barree dubbii keessa seenneetuma haasofne karaa kutachuu fi kanaaf dubbanne malee kanaaf miti jedhanii dubbatan. Gariin munaafiqootaa uzrii himatan. Nuti deemuu hin dandeenyu maatii keenya rakkoo qaba jedhanii warri baadiyyaatis hin hafnaa jedhanii gaafatanii rakkoolee garaa lafaa tolchanii himatan. Ergamaan Rabbiis isaaniif taqabbale. Isaan keessaa muslimoonni namni 3 warri
qulqulluu ta'an sababa nuffaniituma kan hafan jiru turan seenaa isaaniitti gara boodaa irratti dhufna. haala kanaan qophaahamee qajeele rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam madiina irratti muhammad ibnu maslamaa amiira godhee deeme. Ali ibn Abi Talib ammoo maatii keenya nuu eegii jedhee irratti bakka buufatee deeme. Alaabaa isaa isa guddaa Abaabakriif kenne. Alaabaalee xixiqqaa ammoo namoota garaa garaatiif kenne. Zubeeriif alaabaa warra muhaajirtootaa, Usayd ibn Hudayriif alaabaa warra Awus, Hubaab ibn al-Munziriif alaabaa warra Khazraj jedheetu kana kenneef. Guyyaa kamisaa Madiinarraa bahan. Gaafa sanaa nama 30,000tu waliin jira ture. Loltoota 30,000 fudhatee bahe Tabuukiin dhaquudhaaf. Gaafa gara Tabuukitti deeman kana wanti yaabbatanii deemanis ta'e galaan baay'ee xiqqaa ture. Namni 18 gaala tokko dabareedhaan yaabbata ture. Namni 18 gaala tokko dabareedhaan inni tokko irraa bu'ee inni tokko yaabbataa inni tokko haala kanaan deeman. Beelarraan kan ka'e baala mukaa nyaatan hamma afaan isaanii isaan madaa'u tokko. Gaala qalanii bishaan garaasii keessa jiru dhuguudhaaf dirqamanii turan. Otuu waraanni haala kanaan gara Tabuukitti deemaa jiru Aliyyi radiyallahu anhu ergamaa rabbiitti qaqqabe. Sababni isaatis munaafiqoonni manatti haftee jedhanii isa arrabsinaan sababa kanaatiin aaree bahe. Rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam deebisaniini ati bakka nabi Muusaan bakka Haaruun nabi Muusaa irraa bu'e akka inni bakka bu'eef sana bakka naa bu'uu hin jaalattu haa ta'u malee nabiyyiin na boodan jiruuf malee bakka koo bu'uun siin ta'uu jennaaniin Aliyyiin achii booda deebi'e. Gaafa ergamaan rabbi alayhi salaatu wassalaam nama fuudhee deemee dhaqanii diyaara Samuud yookiin biyya Hijri jedhamu bakka Samuud qubatanii turan. Bakka sanatti bishaan biyya sanaa waraabbatanii ittiin bukeeffatan. Ergamaan rabbii qaqqabee bishaan waraabbattan dhangalaasaa bukoo bishaan kanaan bukeessitan ammoo gaala nyaachisaa. Bishaan gaalli Saalih dhugdu bishaan isa gaalli Saalih dhugdu yookiin biirii gaalli Saalih dhugdu waraabbadhaa jedheeniin. Maaliif balaa rabbiin itti uusee jira gaa warra sanatti jechuudha. Gaafa dhaqee ganda sana keessa qaxxaamuruu barbaadu ergamaan rabbii ganda kana yoo ganda of miidhee rabbiin balaatti buuse kana yoo boohaa malee keessa hin darbinaa yookiin akka nama boohu ta'aa malee keessa hin darbinaa jedhee ariitiidhaan ganda sana qaxxaamuree keessa darbe rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. Kun haala taatee karaa kanarratti argame. Otuu karaarra jiranuu ergamaan rabbii zuurii fi asrii magriibaa fi ishaa walitti qabee isa kaan ol butee isa kaan gadi butee salaate. Kana jechuun zuurii asriitti ol butee salaate yeroo tokko tokko ammoo asrii gara zuuriitti as butee salaate jechuudha fakkeenya isaa. Gaafa dhaqee Tabuukiin gahu Abu Khaythamaa kan jedhamu isa qaqqabe mu'mina baay'ee dhugaadhaan imaana qabu ture. Kan inni irraa hafee tureef uzrii maleedha. Rakkoo tokko malee irraa hafee ture ergamaa rabbii irraa. Dhaqee bakka atakiltii isaa yookiin bakka midhaan isaa gaafa seenu yeroon isaa yeroo ho'a jabaa ture. Haadha manaa lama qabaa. Haatiin manaa lamaanuu bakka inni taa'ee boqotu qaqqajeelchanii fi bishaan itti naqanii akka inni qabbanaa'uuf jechuudha. Nyaata qopheessanii bishaan qabbanaa'aa qopheessanii fi eegu turan. Deemee dhaqee bakka sana gaafa gahu Abu Khaythamaan rasuulli rabbii gubaa keessatti rakkata. Abu Khaythamaan ammoo ani Abu Khaythamaan gaaddisa jala taa'ee bishaan qabbanaa'aa haadha manaa bareedduu ta'anii waliinan jiraadha. Kun sirrii miti. Abadan iddoo taa'ichaa kanas seenee hin taa'u. Dafaatii nyaata keessa galaa naa qopheessaa jedhee jarri lamaanuu galaa qopheessanii fi galaa isaa seefii isaatii fi eeboo isaa fudhatee bahee dhaqee ergamaa rabbii qaqqabe otuu deemuu jechuudha. Yeroo isaan Tabuukiin qubatan achitti dhaqee isaan qaqqabe. Taateewwan jajjaboo akkanaatu jira. Guyyaa 20 Tabuukiin turuu ergamaa rabbii ilaalchisee warri Roomaa akka ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam Tabuukiin dhaqanii qubatan dhageenyaan humni isaanii isaan bu'e.
dhufanii ergamaa rabbiitiin wal arguurraa ija laafan yookiin dadhaban ganduma isaanii keessatti bittinnaa'anii hafan. Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam guyyaa 20 bakka kana taa'e. Ganda baay'ee sodaachise. Keessummoota warra dhufanii gariin isaanii waadaa galanii gibira kaffalan, gariin isaanii immoo muslima ta'an, gariin isaanii walii galtee taasisuu barbaadan achitti simachaa ture. Warra dhufe keessa Yuhanna ibn Ru'ba kan jedhamu mootii Eilaa kan ture, biyya Eilaa kan ture dhufe. Akkasumas isaa wajjiniin warri Jarbaa'a, warri Azrah, warri Miinaa'a, warri kun dhufanii akka gibira sii kenninee nagaan jiraanna jechuu irratti walii galtee taasisan. Gaafa sana musliman taane. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam Yuhannaadhaaf xalayaa nageenyaa akka inni nagaan jiraatu barreessaniif. Warri Eilaas akka isaan nagaan jiraatan. Dooniin isaanii, naggaadonni isaanii galaanarras ta'ee bakkeerra akka barbaadan bilisummaadhaan, walabummaan yookiin nageenyaan akka isaan sosocho'an isaaniif hayyame. Nam tokko yoo badii raawwate ammoo qabeenyi inni qabu kun lubbuun isaa baafamurraa hin oolchu jechuu beeksisan Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam. Warra Jarbaa'ee fi Azrihaa akkasuma kitaaba kana fakkaatu isaaniif barreesse. Tokko tokkoon namaa waggaa baatii Rajabaa keessa diinaara 100 akka kennuu qabu isaanitti himee kanarratti walii galan. Warra Miinaa'aatiif ammoo midhaan isin oomishtan keessa harka 4 keessa harki tokko akka gibira ta'ee galu jedhanii murteessan. Jarinis kanaan walii galanii turan. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam Khaalid ibn al-Waliid gara Ukeydir doomatal jandal jedhamutti nama 400 fi loltoota 20 loltoota fardaa 20 fi namoota 400 walitti qabee itti erge. Yeroo itti dhaqxu warabboo yookiin ammoo bineensa saattawwaa adamsataa yeroo sana qabdee dhuftaa jedhee itti erge. Ukeydir doomatal jandal akka mootiiti naannoo isaa sanatti. Khaalidis fudhatee deeme, waraana isaa fudhatee deeme. Yeroo dhaqee fagootti ilaaluu inni jalqabu saattawwaan yookiin warabboon bosonaa baatee yookiin caakkaadhaa baatee daggalaa baatee mana isaa dhaqxee gibbii isaa yookiin dallaa isaatti mataasii hooqqatti ture. Ishee argee innammooti ishee adamsuudhaaf gaafa bahu Khaalid isa qabe. Ergamaa Rabbi itti fide. Ergamaan Rabbi dhiiga isaa ittisaniif akka dhiigni isaan dhangalaane godhan. Akka inni gaala 2,000 akkasumas kombortaa 400 eeboo 400 akka inni fiduu fi gibira akkuma warri Iilaa kennan sanatti akka inni kennu isatti murteessanii kana kennee lubbuudhaan hafee jiraachuu isaaf ayyaman. Rasuulli Rabbi alayhi salaatu wassalaam eegaa guyyaa 20 achi turanii garasiif garanatti waan hojjetamu hojjetaa turanii gara Madiinaatti ka'an. Deemuu fi deebiin gara Tabuk deemuuf achirraa deebi'uun naannoo guyyaa 30 fudhate jedhama. Waliigallii hammi ergamaan Rabbii Madiina irraa fagaate naannoo guyyaa 50 jedhama. Osoo achirraa as deebi'aa jiranuu osoo Tabuk irraa gara Madiinaatti deebi'aa jiranii gaara wayiitti dhufan. Karaa tabba keessa baasutti dhufanii loltoonni karaa goodaa keessa baasurra goran. Ergamaan Rabbii gara karaa tabbarra baasuu gaafa isaan goran Ammaarii fi Hudhayfata ibn al-Yamaan qofatu bira jira. Ammaar gaala isaanii qabee harkisaa, Hudhayfata ibn al-Yamaan ammoo duubarraan ni oofa. Yeroo kana namni 12 munaafiqoonni ergamaa Rabbii ajjeesuuf duubaan duukaa deeman. Waraanuma keessa jiru, warruma waraana keessa jirurraa. Ergamaa Rabbiitti baay'ee gaafa isaan dhihaatan fuula ofii haguuggatanii Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam Hudhayfaadhaan fardeen jaraa kana yookiin waa gaala isaa yaabbatanii jiran kana rukutii deebisii jedhanii Kayzaraatti kennan yookiin Kayzaraa isa harka jiru rukutii jedhaniin. Hudhayfaanis ni rukute. Rabbiin sodaa jalatti buuse. Baqatanii warra garee waraanaa keessa dhokatan. Sana booda Rasuulli Rabbii alayhi salaatu wassalaam maqaa jaraa Huzayfaatti hime. Asirraa kaasee Huzayfaan
iccitii ergamaa rabbii eegaa jedhame beekama yookiin immoo iccitii ergamaa rabbiitiin jedhama jechuudha. Munaafiqoonni bakka Qubaa jedhamutti masjida ijaaranii turan. Masjidni kun masjida miidhaadhaaf ijaarame, kufriidhaaf ijaarame, akkasumas ummata mu'minaa bakka lamatti qooduuf ijaarame. Namoota islimnaatti diina ta'ee islimnaa balleessuu deemuuf ammoo buufata akka ta'uuf bakka inni qubatu akka ta'uuf ture. Akkas yaadanii eega ijaaranii booda ergamaa rabbiitiin kottuu keessatti salaatii jedhanii otuu ergamaan rabbii Tabuukitti hin bahin dura gaafatanii turan. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam hamma imala deemuu ka'aa jirra, karaa deemuutti jirra, yoo rabbi jedhe yeroo deebinu ittiin salaataa jedheen. Osoo Tabuuk irraa deebi'aa jiru Zi'awaan bakka jedhamtu qubatee jira. Guyyaa tokkotu hafa Madiinaan galuuf yookiin garii guyyaati, guyyaayyuun guutuu jechuudha. Jibriil bu'ee alayhi salaam waa'ee masjida kanaa itti hime. Kana booda Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam namoota ergee gubsiisee diigsisee gubsiise masjidicha sana. Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam fagoodhaa dhufee Madiinaan gaafa fagootti arguu akkana jedhe. Fagootti gaafa isinitti mul'attu kun biyya Xaybaati, kun tabba Uhudiiti, tabba nuti jaalannu innis nu jaallataa jedheen. Namoonnis akka ergamaan rabbii dhufaa jiru dhagahanii wal bebeeksisan. Dubartoonni, ijoolleewwan warri manatti hafan bahanii ergamaa rabbii simatan. wallee isaanii wallisan. طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي جتشا سمة. ergamaan rabbii dhufee masjida seenee achitti rakaa lama salaatee taa'e. Warri irraa hafan munaafiqoota irraa warri hafan yaa'anii dhufanii dhiifama gaafachuu jalqaban. Dhiifama jarri gaafatanis ergamaan rabbii irraa taqabbalee keessa isaanii immoo rabbitu sin beekaa jedhee rabbii walitti dhiise. Namoonni sadi mu'mina ta'anii dhugaadhaan mu'mina kan turan irraa hafanis dhufan. Jarri kan hafan warri hafe kun Ka'ab ibn Maalik, Muraarata ibn Arrabii', Hilaal ibn Umayyaa jedhamu. Gaafa dhufanis dhugaadhuma itti himan. Uzrii qabna hin jenne, uzrii tokkoyyuu hin qabnu jedhaniin. Gaafa jarri uzrii hin qabnu jedhan Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam murtii keessan rabbi irraa eeggadhaa jedheen. Waan rabbi isinii murteesse taa eeggadhaa, kana booda malee wanti isinii gochuu danda'u hin jiru jedheeniin. Musliimoonni akka isaan jaraa wajjin hin haasofne dhowwaman. Lafti isaanitti wallaalame, lafti isaanitti dhiphate, baay'ee of jibban, guyyaan isaanitti dukkanaa'e. Otuu haala kanaan jiranuu gaafa guyyaa 40 ga'an ammas dabalata Rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam akka jarri haadha manaa isaanitti hin siqanne yookiin wajjin hin jiraanne dhowwan. Kun ammoo guyyaa 10 ture. Gaafa guyyaa 50 ta'u walii galli guyyaa isaanii rabbiin toobaa jaraa irraa taqabbalee warra sadan toobaan isaanii yookiin waa'een isaanii namoota irraa booda aanfame sana rabbiin toobaa isaanii isaan irraa taqabbalee jira jechuu buuse. Musliimoonni baay'ee gammadan toobaa isaan irraa taqabbalamuu kana gammachiisan. Guyyaa gammachuu, guyyaa milkaahinaa kan rabbiin isaanii godhe isa tokko taasiseef guyyaa kana. Kana keessatti aayaan garaagaraa bu'eeti munaafiqoota warra sobanii jiran fokkisiisee soba isaanii ifa baase. Mu'mintoota ammoo dhugaa isaaniitiin isaan milkeesse. Faaruun kan rabbiiti. Kan ergamaan rabbii duula Tabuuk irraa deebi'ee baatii Rajab bara 9ffaa keessa. Baruma kana keessa Najaashiin Ashamata ibnul Abjar jedhamu mootiin biyya Habashaa du'e. Salaata jama'aa irratti salaate, salaata janaazaa afwan, salaata al-ghaa'ib, salaata janaazaa isa irratti salaate ergamaan rabbii. Achi booda intalli ergamaa rabbii Ummu Kulsum duute baatii Sha'baanaa keessa bara 9ffaa ishirratti salaatee bakka Baqee jedhamutti owwaale. Ergamaan rabbii sababa kanaatiin baay'ee gadde. Uthmaan ibn Affaanin radiyallahu anhu haadha manaasaa turte waan ta'eefi yaa Uthmaan otuu hantala sadaffaan qabateeti ishii sadaffaallee siin kennan ture jedheeniin. Ji'a Zulqaadaa keessa bara 9ffaa
dura bu'aan munaafiqaa Abdullah ibn Ubay ibn Salul jechaadha. inni kun du'e ergamaan rabbii araarama kadhatanii fi irratti salaatan. Umar ammoo akka gochaan kun hin godhamne ergamaa rabbii dhowwuuf ture. ergamaan rabbii didee irratti salaannaan booda rabbiin qur'aana buusee akka inni irratti hin salaanne munaafiqa irratti akka hin salaannes akka du'aa hin kadhannes dhowwee jechaadha. egaan haalli lola ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam bifa kanaan geggeeffame. lola ilaalchisee lolli yeroo durii keessa bara jaahiliyyaa keessa duulli yeroo geggeeffamu wal ajjeechaa wal gubuu wal barbadeessuu fi dhabamsiisuu dubartii dirqiin gudeeduu fasaada yookiin faalama lafarratti fiduu midhaan balleessuu waan lubbuu qabu daguuguu fi dhabamsiisuu ture. haa ta'u malee islimnaan gaafa dhufu garuu kaayyoo kana yookiin lolli maal akka ta'e jijjiire. kunis maal ture? lolli namni miidhame tokko kan ittiin roorroo ofirraa deebisu, akkasumas sababa kanaatiin nageenyi akka babal'atu, akka haqummaan diriiru, dadhaboonni akka humna godhatanii jiraatan, namni waaqa dhiisee rabbii gaditti mukaaf dhagaa waaqeffachuu dhiisee gara rabbii tokkichaa akka inni waaqeffatu taasisuu ture. Araboonni aadaa isaanii keessatti lolaaf gadin jedhanu ture. lolli banii bakrii fi banii tagliba warra jedhaman gidduu naannoo waggaa 40 geggeeffame. lola kanarratti nama 70,000 ta'utu du'e jedhama. kanumaa waliin tokkoon isaanii isaan tokkoof hin bitamne yookiin gadin jenne yookiin hin jilbeenfanne. akkuma kana duulli Awsii fi Khazraj gidduu ture naannoo waggaa 100 kan isaan turan. isuma kana keessatti nam tokko isa tokkoof gadi hin jilbeenfanne ture. kun aadaa arabaa islimnaa dura ture yeroo ta'u gaafa nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam dhufu jarrinis yaaduma kanaan gara duulaatti ergamaa rabbii achi gotatu yookiin achi harkisan. dirree waraanaatti baasan. ergamaan rabbii garuu otuu humnaan isaaniin cabsin dura amala gaariin yaada bareedaan waamichaan gara khayriitti yookiin gara haqaatti isaan waamee ture. kanuma keessaa didanii achi baasanii dirree waraanaa yeroo waliin turan keessatti haala waliigalaan bifa waliigalaatiin mushrika yahudaa fi nasaaraa kana wajjin walumatti qabamee duula ergamaan rabbii taasise keessatti namoonni dhuman naannoo nama 1,000 ta'uu qofadha. yeroon inni itti fudhates naannoo waggaa 8ti. lolli kun kan inni taasifame naannoo waggaa 8 hagas qofa ture. kana keessatti biyyoota akkas bal'atan kana dhiiga nama muraasaatiin yeroo gabaabaa naannoo waggaa 8 ta'uu keessatti biyyoota kana hundumaa to'annoo fi nageenya babal'isuu kallattii jireenyaa jijjiiruu fi fooyyessuu danda'e rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam. kanatti aansuun egaa wanti kun taasifame booda lolli jiru gara kanaatiin goolabamee gaafa dhufu yaani irra caalaansaa jechuudha. ergamaan rabbii gara xumura hayaata isaaniitti dhufuu eegalaa jiru. Araboonni durarratti kan isaan irra jirra jedhanii of yaadan diinii yookiin amantii nabi Ibraahim ture alayhi salaam. wanti isaan qabatanii jiran keessaa inni beekamaa fi tokkichi hajjii baytii hajja'uu ture. hajjii kana ni dhaqu waggaa waggaatti. baay'eetti yaadaniis eeggatu. haa ta'u malee bid'aa garaagaraa wantoota haaraa garaagaraa jijjiiranii tolchanii jiran. ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam bara 8ffaa gaafa biyya makkaa cabsee harka islaamaa galchee Ataab ibn Usayd irratti filee galu hajjii sana akka inni geggeessu taasisan. musliimoonnis isaa wajjiniin hajjii godhe. mushrikoonnis akkasuma akkuma duraan hajja'aa jiranitti hajjii godhan. wama tokko hin jijjiiramne ture. gaafa waggaansaa ga'u yaani barri 9ffaan jechuudha hijiraa bara 9ffaa gaafa ga'u rasuulli rabbii alayhi salaatu wassalaam Abaa Bakrii ergee warra hajjii godhu irratti isa amiira godhe akka inni dhaqee hajjii hajjaasisuuf. baatii Zilqaadaa bara 9ffaa ji'a Zilqaadaa keessa bahe.
nama 300 warra Madiinaa fudhate isaa wajjiniin gaala 20 jira kan ergamaa rabbii ofii isaaf immoo gaala 5 fudhatee deeme Abu Bakr radiyallahu anhu. sana booda suuraan baraa'ataa garri jalqabaa bu'ee maal jedhaani ummata kana warra duraan ahadii qaban ahadiin isaanii warra ahadii hin qabne ahadii jiru jechuudha. ahadiin keessan isiniif deebisnee jirraa jedheen warra ahadii eeguu didaniif. warra ammoo ahadicha hin diiginiif naannoo ji'a 4 akka barbaadan ganda keessa sosocho'uu dandeessu jiraachuu dandeessu. durarratti ahadiin taasifamee ture bara Hudaybiyaadha waggaa amma nageenyaan jiraachuu qaban jechuudha. sana keessa warra ahadii diigeen lolamee ture achi booda ammoo gaafa bara 9ffaa hajjiin godhamu kana ergamaan rabbi Abu Bakr erguutiin akkas jedhe warri kaani ahadii keessan isinitti deebisneerra warri immoo ahadii hin diigin jirtan amma ji'a 4tti bakka barbaadan akka barbaadanitti socho'a beekaa anurkaa bahu rabbi irkaa bahu haala hin dandeenye ta'uu keessan beekaa jedhe akka ahadii mushrikoota warra hin diigin yeroon isaanii isaaniif guutamu ayyame warra yaani muslimoota ahadii isaanii diiguu irratti mushrikootan gargaarin jechuudha. sana booda nabiyyi rabbi alayhi salatu wassalam Ali ibn Abi Talib Abu Bakrin duukaa erge akka inni dhaqee bakka hajjii kanatti awaajii kana beeksisuuf. namni bakka koo bu'ee dhaqee waan tokko hojjetu nama fira koo ta'e malee namni biraan hin ta'u jedhee rasuulli rabbi alayhi salatu wassalam Aliyyiitiin erge. Aliyyiin Abu Bakrin iddoonni dajnaan au araj bakka jedhamtutti dhaqee qaqqabe. gaafa inni Aliyyiin dhaqee Abu Bakri bira ga'u Abu Bakrin ajajaa taatee dhufte moo ajajamaa taatee dhufte jennaani ajajamaa ta'een dhufee jedheen. Abu Bakri imaama ta'ee salaachisaa Aliyyiin immoo itti hidhatee salaata. Abu Bakr nama hajjii goosise gaafa yawman nahriin ga'u guyyaan 10 guyyaa bara hojii hajjiirraa gaafa guyyaan 10 gahu Aliyyiin jamraa bakka jedhamu bira dhaabbateeti namootatti suuraa baraa'ataa qara'e. yaani suuraan baraa'ataa warri ahadii diigdan ahadii keessan isinitti deebifamee jira warra ahadiin diigin jirtan ammoo amma kana jiraadhaa amma ji'a 4 jedhe bifa kanaatiin isaanii fayyamee suuraa baraa'ataatti qara'ee jechuudha. walumaa galatti ergaa suuraa baraa'ataa keessa jiru itti hime. warra kaan ammoo isaaniif beellame Abu Bakrinis radiyallahu anhu namoota awaajii baasan ergeeti. isaanis maal jedhan barana booda waggaa kana har'a yaani isa bara kana hojjetamaaru booda nam tokko qullaa kaabaa hin xawaafu mushrikninis hajjii hin godhu jedhee dhowwe. haala kanaatiin Abu Bakr hajjii godhee bara kana keessa xumuree jechuudha. sana booda rasuulli rabbi alayhi salatu wassalaam keessummoota taqabbaluu warra daa'ii ta'an yookiin diinii barsiisan biyyaa biyyatti erguu warra zakaa guuran biyyaa biyyatti erguutti deebi'ee jechuudha. hanga darsiittanuun walitti deebinutti haadaa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.